Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduuf odeeffannoo keenya isin dhageessisuun dura hangafoota isaanii isin dhageessifna. Dhalattoonni Oromoo bara bulchiinsa Abdillee naannoo Somaaleetii buqqaafaman yeroo ammaa magaalaa Harar jiran haala hamtuu keessa jiraachuu himatan. Naannoo Oromiyaa keessatti ogeessota fayyaatiif kaffaltiin shallaggiin sa'aatii idileen ala yookaan diiwitiin haaromsa miindaa ammaatiin kaffalamuu fi dhabuu ogeeyyiin fayyaa komatan ka jedhuu fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Bolanitti ajaja aangawoota mootummaatiin gandi dhalattoota Oromoo keessa jiraatan abiddaan gubamaa jiraachuun dhaga'ame kan jedhu yoo ta'u, odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo godina kibba Oromiyaatti waraana mootummaa haleeluun du'aa fi madoon adabuu beeksise. Odeeffannoo keenya addaatiin ammoo Yuunivarsiitii Dambidolloo hooganuun maqaa gaarii kan horatan Hayyuu Sammuu Qoraati jedhamuun kan leellifaman Dr. Lataa Tasfaayee du'aan boqotan kan jedhu yoo ta'u, odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo hubannaa namtolchee Girook jedhamuu fi miidiyaa hawaasaa Elon Musk fuula xaa irratti kan hojjetu qeeqni itti baay'achuun booda suura namootaa sirrii gulaaluun qullaa dhaabuu himeera kan jedhu yoo ta'u, hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan Subscribe gochuun namoota biroo akka qaqqabuuf ammoo sheerii gochuun gama koomentiitiin yaada keessan nuuf kaa'aa jechaa oduun kunooti. Dhalattoonni Oromoo bara bulchiinsa Abdillee naannoo Somaaleetii buqqaafamanii yeroo ammaa magaalaa Harar jiran haala hamtuu keessa jiraachuu himatan. Lammiileen kunniin akka yaada isaanii hundee miidiyaaf yaada isaanii nuuf qoodanitti lammiileen kunneen doorsisa, saamicha, ajjechaa fi sarbama mirga namoomaa irratti raawwatamu jalaa baqachuun Harar qubatanii turan jedhan. Garuu hanga ammaatti mana jireenyaa dhaabbataa akka hin arganne himaniiru. Kana malees nyaataa fi bishaan qulqulluu dhabanii jiraachuu, tajaajila fayyaa fi eegumsa hawaasummaa argachaa akka hin jirre, ijoolleen isaanis barnoota irraa adda bahuu dubbatan. Bara jalqabaa sanitti buqqaatota waliigalaa gara miliyoona tokkotti dhiyaatan magaalota Oromiyaa irraa akkuma hiramanii qubsiifamanitti magaalaa Hararittis akkuma sana bulchiinsi Hararii yeroo sana anis nan qubsiisa naaf kennaa jechuun gara namoota abbaa warraa 350 hanga 400 gidduu ta'an gamoo hamarreessaatti ijaaramee ture kennanii fi keessa jiraachaa turanii jedha. Erga achi jiraachaa turanii yeroof akka jiraatan isiniif hayyamne malee gamoon kan mootummaati gadhiisaa keessaa bahaa hojii dhabdoota naannoo keenyaatiif kenninaa jechuun yeroo adda addaatti osooma keessaa baasaa yeroo turanii yeroo xumuraatiif guutummaatti hunda isaanii gadi ari'atanii hulaa itti cufuu qubattoonni kun himataniiru. Yeroo ammaa daa'imman, maanguddoonnii fi maatiin baay'een daandiirra bulaa jiru jedhan. Lammiileen kunniin yeroo ammaa magaalota Harar keessatti rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu dhaga'ame. Haaluma kanaan rakkoon lammiilee naannoo Somaaleetiif buqqaafamanii osoo furmaata tokko hin argatin hafeeraa jedhan. Inumaa yeroo gaafachuuf waajjira bulchiinsa Hararii deeman humna poolisiitiin reebamaniitii hidhuu jedhama. Kun ammoo rakkoo namoomaa qofa osoo hin taane hanqina dhabamuutii fi itti gaafatamummaa akka mootummaatti jiru dhabamuutii jedhu. Mootummaan federaalaa, mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Hararii rakkoo buqqaatota kanaa hatattamaan ilaalanii furmaata waaraa akka laatan yaamicha dhiyeessaniiru lammiileen kunneen. Amajji 15 2026 naannoo Oromiyaa keessatti ogeessota fayyaatiif kaffaltiin shallaggii sa'aatii idileen ala yookaan diiwitiin haaromsa miindaa ammaatiin kaffalamuu fi dhabuu ogeeyyiin komatan. Ogeeyyiin fayyaa naannoo Oromiyaa hundee miidiyaaf yaada kennan mootummaan federaalaa hojimaata kaffaltii kan labsiin utuu fooyyessee jiru naannoon Oromiyaa garuu raawwii kaffaltii kana raawwachuu dideeraa jechuun himatan. Ogeessi fayyaa rakkoo nageenya isaaniif jecha maqaan isaa akka hin eeramne gaafatan tokko kaffaltiin ogeessa fayyaaf kaffalamaa jiru gadi bu'aa ta'uun maatii ofii ittiin jiraachisuufuu gahaa miti jedhan. Kaffaltiin ogeessa fayyaaf heeraan mootummaan federaalaa irraa kaa'e sirnaan walqixa diriirfamuu dhabuun ammoo rakkoo biraattis jechuun dabalataan dubbataniiru. Ogeessonni fayyaa biraa kan amma sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka eeramu hin feene rakkoo kaffaltii hojii idileen ala kan komii guddaa ta'uu dubbatu. Ogeessi fayyaa kun amma yeroo ammaa miindaan hojjettootaaf fooyya'eera. Kaffaltiin tajaajila idileen ala kunis
Silaa miindaa haarawaa kanaan otoo shallagamuu qabuu naannoo Oromiyaan hojimaata mootummaa duraan itti fufeeraa jedhu. Waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaas kaffaltiin idilee ala ogeeyyiin fayyaa kan naannoo Oromiyaa sadarkaa miindaa duraan amma kaffalamaa akka hin jirre mirkaneesse. Hoogganaan waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa Dr. Balaayinee Lataa akka jedhanitti koreen hojii raawwachiistuu waldaa isaanii komii ogeessota fayyaa irraa kan ka'e bal'inaan qoratee hojimaanni amma jiru qajeelfama seeraan ba'e waliin kan wal hin simne ta'uu mirkaneessuun xalayaa komii biiroo fayyaa Oromiyaatti erguu himan. Dr. Balaayinee qajeelfama mana maree ministeerotaa fi federaalaatiin ba'e ministeera fayyaa federaalaatiin gara naannoleetti darbe mana maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin mirkanaa'e hojiirra jiru kaffaltiin sa'a hojii idileetiin ala miindaan hojjetaatiin shallagamee guyyaa 30tti qooduun herregamuu akka qabu ifatti toomee jira jedhan. Haa ta'u malee biiroon fayyaa Oromiyaatiin kaffaltiin ammaa raawwatamaa jiru miindaa ogeessi yeroo ammaa argatu irratti kan hundaa'u akka hin taanes eeran. Bu'uuruma kanaan waldichi xalayaa banaa biiroo fayyaa Oromiyaatiif ergeen ajajni afaanii hoogganaa biiroo fayyaatiin gara dhaabbilee fayyaatti darbee bu'uura seeraa kan hin qabnee fi daangaa aangoo akka hin kabajnee fi mirga ogeessota fayyaa kan sarbedha jechuun ibseera. Ajajni kun rakkoo bulchiinsa gaarii uumaa jiraachuu himuun tajaajila hawaasaa irratti dhiibbaa osoo hin uumin dura akka sirreeffamu waldichi gaafateera. Dabalataanis qajeelfamni mootummaa federaalaa garaagarummaa kaffaltii naannolee gidduu jiru dhabamsiisuuf kan ba'e ta'us faallaa kanaan kaffaltiin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kaffalamaa jiruu fi Oromiyaatti kaffalamaa jiru garaagarummaa qabaa jechuun murteen kun dogoggora ta'uuf wal madaaluu akka qabu waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaa akeekeera. Hoogganaan waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa Dr. Balaayinee Lataa kaffaltiin hanga ammaatti hin raawwataman ture ogeeyyiirraa dhiibbaa cimaa uumuu eeruun haalduree tokko malee sirreeffamni kaffaltii akka raawwatamu akeekaniiru. Dr. Balaayinee Lataa akka jedhanitti waldichi xalayaa komii biiroo fayyaa Oromiyaatiif ergeen ammatti dubduubee akka hin arganne eeran garuu jedhu Dr. Balaayineen biiroon fayyaa Oromiyaa hooggantoota hospitaalotaa waliin wal gahii taasise irratti rakkoo kana hanga hanqinni baajataa furamutti kan turu qofa ta'uu dubbatee jedhe. Gama biraatiin ministeerri fayyaa federaalaa shallaggiisaa hojii dabalataa akka fooyya'u qajeelfama koomishinii siivil sarvisii federaalaa lakkoofsa 921 muraa 2014tiin akka raawwatamu biiroon fayyaa Oromiyaaf beeksisuu yaadachiisuun haalli kun bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojiirra ooluu isaas ibsaniiru. Kanaaf qajeelfamni sun mana maree naannoo Oromiyaatti dhiyaatee akka mirkanaa'uu fi komii miseensotaaf deebiin akka kennamus xalayaa biiroo fayyaa Oromiyaatiif ergameen gaafachuu eeraniiru. Akkasumas sa'aatiin hojii dhaabbataa irraa dhaabbataatti garaagarummaa qabaachuu kaasuun dhaabbilee walfakkaataa hunda keessatti sa'aatiin guyyaa tokko ogeessotaaf qabamu walfakkaataa akka ta'us gaafachuu eeraniiru. Haaluma walfakkaatuun ogeessi halkanii dabaree guutuu hojjetee boqonnaa bakka bu'uun yoo hin kennamne kaffaltiin sa'a 15 argachuu qabaachuu yaadachiisuun bakka hedduutti sa'aatii 7 qofa kaffalamaa jiraachuun sirna seeraa faallessuu isaas ibsaniiru. Ogeeyyiin fayyaa yaada isaanii akka nuuf qoodanitti haalli kaffaltii kun sirrachuu dhabuun jiruu hakiimotaa qofa osoo hin taane hawaasa kana miidhuu jechuun himanii mootummaan sirreeffama barbaachisu dafee akka taasisu akeekkachiisaniiru. Dhimma kana irratti biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin guyyootaaf taasifne hin milkoofne. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa bulanitti ajaja aangawoota mootummaatiin gandi dhalattoota uummata Oromoo akka gubatu taasifamuun dhaga'ame. Akka jiraattonni yaada isaanii hundee miidiyaaf kennanitti aanaa bulan ganda Goongoo jedhamutti milishoonni naannichaa ajaja aangawoota naannichaatiin mandara juumlaadhumaan gubanii jedhan. Midhaan gootaraa keessa jiru meeshaalee manaa akka hin baafamne dhorkamuu fi walumaan gubachuu himan. Ajaja kana kan kenne aangawaa Fiqaaduu Dabaloo jedhamanii fi bulchaa aanaa bulan namarraa maaruu ta'uu jiraattonni qabeenya isaanii jalaa manca'e kun rakkoo ulfaataa keessa akka jiranii fi bakka mataa ofii itti qabatan illee dhabanii daa'imman isaanii waliin rakkachaa jiraachuu himanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhachuu hedduu isaanii du'aa fi madoon adabuu beeksise. Amajjii 2026 waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa konyaa Gujii Lixaa keessatti tarkaanfii laalessaa fudhataa jiraachuu hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksise. Amajjii 2026 ganama keessaa toora sa'aatii 12 fi daqiiqaa 15tti gootichi waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n zoonii kibbaa konyaa Gujii Lixaa aanaa surroo barguddaa qofa keessatti lola bakka lamatti taasiseen hedduu du'aa fi madoon adabuu hime. Lola gootichi waraana bilisummaa Oromoo gaggeesse kanaan aanaa surroo barguddaa ganda Diidolee Harraa iddoo addaa gaara Milmil jedhamutti 11 battalatti yommuu ajjeesu 7 ammoo madoo cimtuudhaan adabuu ifoomse. Ittuma fufuudhaan aanaadhuma kana ganda Dambii Bakakkoo iddoo addaa Kellaa Maakee jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo lolee lolchiisee lola sa'aatii wal fakkaataa gaggeesseen 2 battalatti yommuu ajjeesu 3 ammoo madoo cimtuudhaan adabuu beeksise. Gama meeshaatiin BKM 1 Akamaa 1 Jorooroo 200 irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Lolli hanga xumura garbummaa fi jalqaba bilisummaatti kan itti fufuu ta'us dubbataniiru. Yuunivarsiitii Dambidolloo hoogganuun maqaa gaarii kan horatanii fi hayyuu sammuu qaraati jedhamuun kan leellifaman Dr. Lataa Tasfaayee boqochuun dhaga'ameera. Boqochuu isaanii hordofuun Yuunivarsiitii Dambidolloo fi bulchiinsi godina Qellem Wallaggaa ibsa gaddaa baasaniiru. Dr. Lataan hojiidhaaf biyya Ameerikaa bakka deemanitti lubbuun darbuu kan ibsame yoo ta'u, gama mootummaatiin akkaataa du'a isaanii irratti haga ammaatti wanti ibsame hin jiru. Dr. Tasfaayeen godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 5 jedhamutti dhalatanii guddatan. Hiriyaan isaanii obbo Barnaabaas Daaneel akka jedhanitti Dr. Lataan barnoota isaanii achuma magaalaa Dambidolloo mana barumsaa Oliiqaa fi Qellemitti baratan. Barnoota fiiziksiif jaalala addaa kan qaban kan himanii fi Dr. Lataan digirii jalqabaatiin hanga PhD barnootuma fiiziksii fi isaan wal qabataniin eebbifaman. Barnoota PhD 2 Yuunivarsiitii Finfinnee fi Yuunivarsiitii biyya Afrikaa Kibbaa Free State jedhamurraa eebbifaman. Yuunivarsiitii Walqixxee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti tajaajilaa akka turan yoo ta'u, naannoo bara 2011 ammoo dorgomanii mo'achuun pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo ta'an. Dr. Lataa Tasfaayee yeroo isaan pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo ta'an yeroo magaalattiin ta'e naannawaan sun rakkoo nageenyaatiin raafamu keessa akka ture yaadatu hiriyaan isaanii obbo Barnaabaas. Yeroo sun yeroo rakkisaa ture yuunivarsiitichi gara hojii dhabuutti yeroo deemaa turedha. Isaan lubbuu isaanii qabsiisanii yuunivarsiitichaa fi naannawaa sanatti nagaan akka bu'u maqaa gaarii Dambidolloon akka deebi'u godhanii jedhu. Wal waraansa hidhattootaa fi qaamolee nageenyaa mootummaa gidduutti magaalattiitti deemaa tureen guyyaa tokko lubbuun isaanii haala raajii ta'een ooluus himuu hiriyaan isaanii kun. Yeroo sana magaalattii keessa qaama lamaan gidduu lolatu ture. Guyyaa sana Dr. Lataan magaalaa Dambidolloo keessa mana maatii isaa ture. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo mana maatii isaa cabsanii seenan. Dr. Lataan saanduqa uffanni keessaa kaa'amu keessa dhokatanii guyyaa sana du'a oolanii jedhu. Yuunivarsiitiin Dambidolloo hojiiwwan kalaqaa adda addaatiin maqaa isaa akka waamamu, nageenyi naannichaa akka tasgabbaa'uuf shoora guddaa ba'uus dubbatan. Dr. Lataa Tasfaayee yeroo pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo turanitti mootummaa bakka bu'uun filannoo irratti hirmaatanii bakka bu'aa uummataa aanaa Sayyoo fi magaalaa Dambidolloo ta'uun paarlaamaa seenan. Erga pirezidaantummaa Yuunivarsiitii Dambidolloo irra ka'anii booda miseensa paarlaamaa fi gorsaa mootummaa olaanaa ta'uun tajaajilaa akka turanis eerama. Tasa du'aan boqochuu hayyuu kanaa hordofee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa hedduun suura isaanii qooduun gadda itti dhaga'ame ibsachuu irratti argamu. Du'a isaanii ilaalchisuun ibsa kana kan baase koominikeeshiniin godina Qellem Wallaggaa Dr. Lataan hayyuu jabaa biyyattiin qabduu fi jijjiiramoota gama maraan godina Qellem Wallaggaa fi bakka biyyattii dhufan keessatti nama adda durummaan eeramudha jedhan. Dr. Lataa Tasfaayee gaa'ela dhaabbatanii abbaa daa'ima lamaa akka turan yoo ta'u, du'aan boqochuu isaaniif mootummaan qorannoo taasise homaa akka hin jirre hanga gabaanni kun qindaa'etti ta'uu eeraniiru. Odeeffannoo keenya biyya alaatii ammoo hubannoon namtolchee Girook jedhamuu fi miidiyaa hawaasaa Elon Musk xaayyaa irratti hojjetu
Qeeqni itti jabaachuun booda suura namoota sirrii gulaaluu qullaa buusu akka dhaabu himeera. Girook suura namoota sirrii uffata biikiinii jedhamu kaawwatanii gulaaluu akka dhaabuuf teekinooloojii gargaaru hojiirra oolchineerraa jedha dhaabbatichi. Dhorkaan kun tolaanis ta'e kaffaltiin kanneen aappii kana fayyadamaniif ilaallata jedha ibsitaa irratti ba'e. Tarkaanfiin kun kan dhaga'ame abbaan alangaa olaanaa Kaalifoorniyaa suuraawwan qabiyyee salquunnamtii artifishaal intelligensiin gulaalaman kan suura ijoollee otoo hin hafin qaban tamsa'aa jiraachuu irratti qorannoon akka adeemsifamu himuun boodadha. Hordoftoota keenya oduuf odeessaarraaf qopheeffanne kanaan gaammaa ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.